dhaabbanni maallaqa addunyaa akka maallaqa Itoophiyaa liqeessan kennanii akeeka hin garsiifne jechuudha. Miiliyoonni 331 doolaarii miiliyoonni 331 kennite sun ammoo uummata beela'ee fi ka oolu jechuudha. Walumaa galattu haga miiliyoonni 800tu gargaarsa dhiyaatu doolaarii Ameerikaatiin Itoophiyaa fi arjoomta jirti. Tokkolleen gargaarsa baajetii kaapitaalaatiif oolu yookaan ammoo investimentii wantoota biraatiif oolu miti jechuun. Kanaafuu mootummaan Abiy Ahmed waa hedduu hojjechuu qaba. Gargaarsa Ameerikaa irraa argachuu fi kamisooma liqii investimentii argachuu fi turizimii gabbisuu fi san qofa odoo hin taane karaa aguwaatiin jechuun qoqqobbiin Itoophiyaa irratti godhamee irraa hin kaafamne. Qoqqobbiin aguwaa sun irraa hin kaafamne sun Ameerikaan Itoophiyaan akka malee barbaadde sun irraa hin kaafamne. Kaan ammoo kabiraa wanni dubbatamaa ture baankiin addunyaa dhaabbanni maallaqa addunyaa warri Awurooppaa Ameerikaa ilaalanii waa kennanii ka jedhutu ture. Warrilleen haga naannoo Tigraay keessatti wanni ta'u itti gaafatamummaan dhufuttu qorannoon waraana wal qabatee geggeeffame warri waan kan balleesse beekamanii haga itti gaafatamummaan seera dhufaas gargaarsa namaatiin alatti waan adda gargaarsa gurguddaa hin kennu waan jedhamutu jira jechuudha. Kun Abiyyii fi warra Tigraayiif illee wanni misoomaa kun wanni araara kun akka gaarii akka laf qabattu hojjechuu akka qabanii garsiisa jechuudha. Warri Tigraay illee maqaan shororkeessummaa jedhu irraa hin kaane ramaddiin sun irraa hin kaane warri illee maqaan kun akka irraa akka hojjechuu qabanii Abiy Ahmed illee doolaarii barbaadu. Ammaan tan Itoophiyaan doolaariif baay'ee beeloftee doolaariin dhabamee jira. Rakkoo guddaatu jira. Doolaarii barbaadu argachuu fi nagaa kana araara kan hojii irra oolchuu malee karaan biraa hin jiru. Ka Tigraay tokko karaa qabachaa jira. Keessattuu ka Oromiyaa kun akka malee barbaachisaadha jechuudha. Haala kan keessattidha Ameerikaa wajjin hojjechuun kanaaf guddoo barbaachisaa jechuudha. Ameerikaalleen tokkoffaa qaraarii laf qabaatuuf barbaaddi. Lammaffaan ammoo wanni Ameerikaan waan kana barbaadduu fi gaafa Afrikaa keessatti wantoota ammaan tan ta'aa jirutu jira jechuudha. Lafirrattu jechuun ji'oopolitiksii yookaan ammoo haala siyaasaa addunyaa ka gaafa Afrikaatiin wal qabatee Chaayinaan asittuu lafa itti dhaabattu barbaaddi. Teessoo barbaaddi. Qubsuma barbaaddi. Chaayinaan dhiibbaa isii ka qabdu ka addunyaa gubbaa gaafa Afrikaa bakki galaanii diimaan jiruu fi teessoo istiraatiijii cimaa galaanii diimaan jechuun bakka dooniin boba'aa baatan hedduu deemanii ka addunyaa kana bakki kana irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu feeti. Chaayinaa qofa miti Raashaan jechuun dhiibbaa cimaa naannoo kanatti qabaachuu feeti. Keessattuu Isaayyaas Afeworqii wajjin hariiroo cimaa uumtee jirti jechuudha. Isaayyaas Afeworqii dhaabbata mootummoota gamtoomanittu weerara Yuukireenii biyyattii deeggarta ka Afrikaa tokkittiin isii qofaadha. Isaayyaas Afeworqii bira immoo demokiraasiin hin jiru. Isaayyaas Afeworqii bira mirgoonni ilmaan namaa hin jirani. Isaayyaas Afeworqii Tigraay keessatti yakki ta'e kanaafillee itti gaafatamaan guddaan tokkin isa. Ameerikaan nama kan obsuu hin dandeenye kan caala. Isaayyaas adabachuu qaba yookaan deemuu qaba waan jedhu waan akkasii kan murteeffatte nattu fakkaata jechuudha. Kanaafuu akkinaaf fakkaatu Isaayyaas tokkoffaa gara jechuun boba'aa Raashiyaattu galaa jira. Raashiyaa jalseenuu qofa osoo hin taane Chaayinaalleettu jira. Keessattuu Raashiyaan asittu dhuftee gaafa Afrikaa kan gubbaatti galaan diimaa kanattu teessoo waraanaa kan ishiin godhattu Eertiraa ishiin to'attu Ameerikaan hin jaalattu. Maan barbaachisummaa Chaayinaa Raashiyaan qabdu Ameerikaan guddoo beetti. Chaayinaalleen akka waan kan to'attu hin barbaaddu jechuudha. Kanaaf Isaayyaas Afeworqii nama abbaa irree Afrikaa lakkoofsa tokkoffaa jedhamu yookaan ammoo Kim Jong-un Afrikaa kan jedhamu. Kim Jong-un jechuun pirezidaantii Kooriyaa kaabaa abbaa irree sun jechuudha. Akkas jedhamu kana Ameerikaan obsuu hin dandeettu. Imala tokko achitti arguu deemti yoonni karaattu ka deebitaati karaatu deebi'a. Yoonni hin deebin taan ammoo Ameerikaan kaardii diimaa agarsiisuu deemti fakkaata. Kanaaf jechuun Itoophiyaa bira dhaabbachuuf deemti fakkaatti Ameerikaan. Kun jechuun yoo Ameerikaan Itoophiyaa bira dhaabbatte Raashiyaan ammoo Isaayyaas bira dhaabbatte warri kullachuu ergamoota biyyoota adda addaa ta'anii naannoon kun jechuun proxy war yookaan ammoo waraana ergaminsaa yookaan ammoo waraana biyyoonni biraa karaa harki laf jalaatiin wal lolanitti deemuu dandeetti jechuudha. Yoo waraanni kun akkasitti deemtaate Isaayyaas Afeworqii Raashiyaa wajjin dhaabbate Raashiyaa bira immoo akka tokkotti Chaayinaaleen dhaabbatte akkuma amma Yuukireen illee bakka biraalleetti argaa jirrutti Ameerikaa Itoophiyaa wajjin. Itoophiyaa keessattuu ammoo mootummaa Abiyyii wajjin Tigraay wajjin dhaabbachuu danda'a. Tigraay fi Isaayyaasiin ibiddaaf cidhiidha. Akkasitti dhaabbachuu danda'anii naaf fakkaata. Yoo inni jechuun warri kun akkas waliin dhaabbate warri ammaan tana araarii Tigraayitti sababa dhalatee fi ganamne jedhanitu jira. Warri Amaaraa Isaayyaas wajjin dhaabbachuu danda'a. Maal jennaan warri Amaaraa kun yeroo ammaan tana mugzitii Isaayyaas jala jiran. Yeroo ammaan tana jechuun Isaayyaas abbaa warraati. Isaayyaas jalatti kufanii Isaayyaas kiyya
Simalee wanni biraa hin jiru. Inumaayyuu abiyyi Itoophiyaa nu weerare. Tigraay nu weerare akkas nu godhanii kadhachaa jiran jechuudha. Miidiyaa warra gubbaatti akka dhagaa jirutti. Warri Amaaraatii fi Isayyaasii fi Raashaa wajjin dhaabbachuu danda'anii. Kanaafuu humni gaafa Afrikaa keessa jiru ka siyaasaa haalli isaan ammaan tan ittiin corooranii jiran yookaan tartiibii isaanii waan jijjiiramuu danda'u natti fakkaata. Mootummaa Abiy Ahmedii warra Tigraayitii fi Ameerikaa fi Awurooppaa biyyoonni dhihaa gam tokkoonii Chaayinaa, Raashaa fi Isayyaas Afawarqiitii fi warri Amaaraa gama biraa dhaabbachuu danda'anii kun jechuun teessoo mootummaa Abiy Ahmedii irrallee dhiibbaa qabaachuu danda'a. Maal jennan ammumaan tana warri Amaaraatii fi warri Isayyaasii walii ta'ee karaa amantii, karaa bataskaanattuu, karaa faannoo waan adda addaattuu fayyadamanii Oromiyaa fi Benishaangulii fi Tigraay keessattuu gaagamiinsa uumaa jiranii araarii Tigraayilleen akka lafa hin qabanne hojjechaa jiranii. Mootummaa fakkaachaa mootummaa keessanii mootummaallee jeequu waan akkasii argaa jirra waan taateef kun rakkoo guddaa qabaachuu danda'a. Yoo Eertiraa fi Chaayinaa waliin dhaabbate taate haala dippiloomaasii addunyaatiif iyyuu fuggisoo waan ta'u arguu dandeenya. Misrii fi Israa'eel biyyoota Ameerikaa wajjin hariiroo cimaa qabanii yoo Eertiraa fi Itoophiyaan kan wal dhabdu Chaayinaan Raashaan kan keessa hin taate Misriin faallaa Ameerikaa dhaabbattee Isayyaas wajjin dhaabbachuu dandeetti. Kunillee maal jennaan hidhaa guddicha laga Abbayyaatiin walitti qabatee Misrii fi Itoophiyaa jidduutti ammaan tana waraanii jechoota deemaa jira. Waraanii ololaa deemaa jira waan taateef sanittu jira. Somaalilaandiinis ammaan tana nagaa dhabdee jirti. Somaalilaandiin lafa Laascaanooti jedhamu ka milishoonni dhulbahantee Somaaliyaa guddootti dabalamuu barbaadanii waliin wal dhaba jirti. Warri sana immoo mootummaa Puuntlaandii ka Bosaasotii fi warri dhulbahantee kun majjarteenaan walitti dhiyaatanii majjarteenii jechuun Puuntlaand jedhanii gara biraatiin ammoo majjarteena dhulbahantee fi Ogaadeniin naannoo Somaalii Itoophiyaa qabatan warri kunini warra Daaroodi jedhamanii warri Daaroodii kunini wal gargaaraa jiranii liyyuu hayliini Mustafeelleen ammaan tan Somaalilaandii keessanii warra dhulbahantee ka Laascaanooti kan gargaaraa jiranii majjarteenillee warra san gargaaraa jira. Mootummaan Somaalillee warra san gargaaraa jira. Gara Soomaaliyaatiin ammaan tan gara Somaalilaandiitiin wanni garee Jabuutiin gargaaraa jirti. Wanni kun cuftin uumaan Misriin ammaan tan seente Somaalilaandii gargaaruu barbaaddi waan jedhamutu dubbatamaa jira. Somaalilaandiin teessoo waraanallee Misrii fi kennuu deemti jedhamee dubbatamaa jira. Kun Itoophiyaaf sodaa guddaa ta'uu deemti. Kanaaf wanni kun gara walitti bu'iinsa ollaa irra guddate walitti bu'iinsa jechuun addunyaallee ol guddachuu danda'a. Sadarkaa addunyaatti ka ta'u ka Ameerikaalleen Chaayinaalleen akkasumas Raashaalleen keessatti hirmaachuu danda'anii waan walxaxa ji'oopolitiksii walxaxa hama dhaluu danda'a jechuudha. Akka hundaafuu rakkoo keessootii fi rakkoo alaafillee uf qopheessuu fi Oromoon tokkummaa cimsee biyya keessatti yoo jabaate sadarkaa addunyaallee jechuun taphata yookaan ammoo taatee cima ta'ee sadarkaa addunyaalleetti ulfinni qabaatee dhageettii horachuu danda'a waan taateef wanni dursuu jalqaba akka Oromiyaattu akka Oromootti walii galteen Oromoo jidduutti guddoo barbaachisa tokkummaan guddoo barbaachisa jaarmeensa cimaatu barbaachisa achirra jalqabuu qaban. Galatoom kadiroo gaanfa Afrikaa ji'oopolitikii gaanfa Afrikaa irraa karaa addunyaatti gaafa ceenu akkuma beekamu dhiyeenya kana ispeeshaalii araara jidduu Iraaqii fi Saawud Arabiyaa jidduu uumame kanaan sababa kanaan waan hedduutu dubbatamaa jira. Waan kana araara kana kan goote osoo hin beekamiin dhokataan godhame gaafuma araaraman addunyaatti mul'achuu danda'e. Ka araara kana godhe immoo manguddoo ta'ee ka jidduu isaanii seenee waan kana araarse immoo Chaayinaa akka ta'e dubbatamaa jiranna. Isa kanarratti wal qabsisee amma paawarii shiftiin from Ameerikaa to Chaayinaa deemu jira waan jiru kaafamu jiranna. Addunyaan amma haala addaa keessa jirti. Akkasumas Chaayinaan kun ammas egaa araara jidduu Iraaqii fi Saawud Arabiyaa jidduu gootee booda ammas tarkaanfattee Raashiyaa fi Yuukireen jidduudhaaf godhuufis dhiyeenya kana wanti si bakka boota isii karaa Raashiyaatti erguuf akka qopho'ite dubbatamaa jira akkuma oduurratti arguu jiru kanatti. Wantoota adda addaa waan dippiloomaasii godhu jirtu Afrikaa tana ispeeshaalii gama Hawaawii wal qabsisee neetwoorkii fi wantoota adda addaatiin Afrikaa kana
guutummaan guututti ijaaramuu danda'a qabachuuf deemuu jirti waan jedhus ni dubbatamaa. Akkasumas akkuma UN'tti waan fakkaatu dhaabbata guddaa tokko akka dhaabde amma duras ni beekama. Biyyootan hedduu san jala seenanii marii adda addaa godhamu jiranna. Amma power shiftiin Ameerikaa fi Chaayinaa jidduu jiru kun akkamitti ilaalamuu danda'a? Oromoon isa kanarratti ilaalee shiftii paaworii kana ilaalee dippiloomaasii isaa akkamitti sirreeffate kamtuun amala kam hojii yooniin dhaabbadhe akkamii maaliin bu'aa buufachuu danda'a? Oromiyaas akkamittiin guddisuu danda'a waan jedhu akkamitti ilaaluu danda'a waan jedhu silaa kaasne. Araari Saudi Arabiyaa fi Iraan biyyoota akka malee wal jibban hariiroo dippiloomaasii waggoota torban kanaaf hin qabanii suniin durattu warraaqsi Islaamummaa Iraanii bara 1979 dubattu eegidha duba Saudi Arabiyaa fi Iraan hariiroo warra akka malee hamtuudha. Chaayinaan dhoksaan biyyoota kan lamaan walitti fiddee waan biyyoonni dhihaa tokkollee godhuu hin dandeenye mootummaan gamtooman godhuu hin dandeenye goota jirti. Wanni kun akka milkii guddaattu ilaalamee jira. Sadarkaa dippiloomaasii addunyaatti kun inni fonqolcha hamaa dippiloomaasii Ameerikaa irratti gaggeeffame. Dippiloomaatiik master stroke jedhamee akkasittuu labsamee jira. Chaayinaa waan guddaa goote. Waan guddaa goote biyyoonni waggaa torbaa fi hariiroo dippiloomaasii hin qabne embaasii banachuu fi walii galanii jiran. Chaayinaan jechuun sadarkaa addunyaatti waraana Yuukireen illee araarsuu fi carraaqaa jira jechaa jirti. Ardii Afrikaa illee fudhachaa jirti. Argaa jirra jechuun kanaafuu Chaayinaan dhageettiin sadarkaa addunyaatti dabalee jira. Garuu wanni guddaan tokko gaafa Afrikaatti wanni argaa jirru waan securitytu jira. Chaayinaan Iraanii fi Saudi Arabiyaa walitti hafiddu malee wal dhaban nuclearii warra dhimma security wal qabatee waan kan akka Ameerikaa wabii hin kenneef. Ameerikaan araara gootu wabii isinii kennina akka isinii goona yoo abaluun akkas godhee qoqqobbiitu jira waan jedhutu ittiin deemtu jechuudha. Security guarantee waan jedhamu kenniti. Chaayinaan ammoo biyyoota lachuun wajjin daldala gaarii qabdi akka jechuun biyya jechuun niitiraalii tokkottu ilaalamti jechuudha. Akka jechuun araara buusuu malee fedhii biraa hin qabne tokkotti. Ameerikaan jechuun yeroo hunda gamkaa wajjin dhabattee gamsuu wajjin dhabamti jettee himatamti fedhii ofiitiif dhaabatti malee fedhii araaraaf hin dhaabatu waan jedhamu himatutu jira. Afrikaa keessallee wanni Ameerikaa baaraksee amma dammaqsee Antony J. Blinken illee fidee akka biyyoonni Afrikaa illee teessoo mootummoota gamtoomanii keessattuu qabaatanii godhaa kan inni jedhu. Jechuun caffee nageenya mootummoota gamtoomanii keessattuu akka isaan qabaatanii godhaa kan inni jedhu. Sababii guddaan tokkini investimentii Chaayinaan Afrikaatu goote. Chaayinaan Afrikaa liqimsitee Afrikaa fudhattee jirti. Kanaafuu hirribi keessa baaragnee dhaqqabuu ni qabnaa ka jedhu. Haa ta'uuti malee hagam tokko Afrikaatu jechuun invest godhuu fi hagam tokko Afrikaa keessattuu Chaayinaa dorgomuu fi Ameerikaan akka qophooftee hin beekamu jechuudha. Ameerikaalleen guyyaa Antony J. Blinken Afrikaa dhufe ergamaan Chaayinaa dippiloomatiin Chaayinaa olaanaan dhimma Afrikaa hordof Finfinnee ture. Guyyum tokkotti dhufe. Wanni kun jechuun waan akka tasaa yookaan waan akka galtee carraa tokkotti walitti dhufee miti. Dorgommii warra lamanii kan agarsiisu. Antony J. Blinken Afrikaa jira. Ergamaan Chaayinaa kan dhimma Afrikaa mataan isaalleen Afrikaa jira jechuudha. Finfinnee jira lachuu warra. Hagam tokko ardiin Afrikaa jechuun dirree taphaa siyaasaa dorgommii Ameerikaaf Chaayinaa jidduu jiru kan agarsiisu jechuudha. Awwanina fakkaatu kan argaa jiru nagaa Afrikaatiif, nagaa Itoophiyaatiif, tasgabbii gaafa Afrikaatiif, fedhii Ameerikaa gaafa Afrikaa irrattu eegsisuu fi Oromoon hundeedha jettee Ameerikaa waan amantiin fakkaata. Chaayinaalleen jechuun fedhii Chaayinaa ka gaafa Afrikaa keessattuu jirtu. Chaayinaan beektaa durii arbi rafuu jedhamte jechuun Naappooliyoonitti jedhame. Arbi rafnutti hin dammaqsina gaafa arbi dammaqe gaafa Chaayinaan jechuun tokkummaa hin qabne hiyyeetti sun jechuudha. Jaarraan 1918 Chaayinaa gaarii hin turre. Arbi rafee kan hin dammaqsina gaafa arbi dammaqe addunyaa socho'aa nu hin banna maalii waan jedhu. Naappooliyoon dubbatedha. Naappooliyoon jechuun mootii Faransaayii cima jaba sunittu jedhee jedhama. Chaayinaalleen jechuun Oromoo arbi rafee ka Itoophiyaatidha. Arbi xiqqoo tokko dammaqee garuu ammallee hirriba deebi'aa jiru. Arbi sun argitee jirti na fakkaata. Chaayinaalleen Ameerikaalleen Itoophiyaa keessatti Oromoo malee nagaan akka hin buune argitee jirti. Kan ammoo Oromootu arguu dadhabee malee addunyaan yeroo adda addaatti Oromoon arbi ta'uu beektee jirti. Fakkeenyaaf Yohan Crump namni jedhamutu Itoophiyaa dhufe. Bara jechuun jaarraa walakkaa jaarraa 19tiin booda Itoophiyaa dhufe. Namni kun maal jedha? Oromoo jechuun Jarmanoota Afrikaati. Akka Jarmanoonni jechuun Awurooppaa weeraranii qarooma Roomii kuffisanii qarooma haaraa fidanii
Yurooppii tokkoomsuu danda'anii humna kiristaanummaa babal'ise, saayinsii babal'ise akka jechuun saba cimaa guddaa hundee Awurooppaa Jarmanoonni ta'anitu horteewwan Jarmanii akkas ta'anitu Oromoon jechuun Itoophiyaa keessattu hundee Itoophiyaa cimaa Itoophiyaa jijjiiruu danda'u. Force for good biyya gara gaariitti geessuu danda'u Oromoon humna akkasiiti jedhanii Oromoo fi beekamtii gosuunii kennee yeroo sanitti inni nama kiristaanummaa wangal barsiisuu pirootestaantii amantii luutiraanii babal'isuu dhufe Oromoo qabachuu qabna. Yoo Oromoo qabanne Itoophiyaa gaafa Afrikaa qabanne Abisiiniyaa jedhanii yeroo san Itoophiyaan qabanne jedhee yaada ture. Oromoon garuu aksun ta'uu hin argamne. Hagsunitti hin argamne. Haginni yaadattu, haginni eegettu Oromoon agas taate argamuu dadhabde yeroo sanittu. Dippiloomaasii cimaa biyyoota dhiyaa wajjin dhaabbattee meeshaa waraanaa qawwee argattee humna achiin dubattu dhufe ka Yohaannis, Atse Tewoodiroos, Minilik ofirraa ittisuu hin dandeenye. Keessattuu Minilik fi Atse Yohaannis ka dhufe Oromoon ofirraa ittisuu hin dandeenye. Maal jennaan addunyaan bakka guddaa Oromoo kenne Oromoo yeroo san qormaata addunyaan kenteef darbuu dadhabe. Dabaadii namni jedhamu ammoo Kaatolikii babal'isuu fi Itoophiyaa seene. Yeroon dabaadiin faatii masaayaan faatii dhufanittu yeroo Kaatolikoonni sadarkaa addunyaatti impaayirii Faransaay jalattu jechuun babal'isuu fi akkuma Laatiin Ameerikaa keessattuu jechuun Kaatolikii babal'isne Afrikaa keessattuu Kaatolikii babal'isne jedhanii mishineroota hedduu Kaatolikii gara Itoophiyaatti ergan yeroo san warri Faransaay. Warri Faransaay dabaadiin faatii jechuun yeroo sanittu Oromoo jechuun Faransii Afrikaatii jedhee yaadaa ture. Faransaayota Afrikaati. Faransii jechuun hin beekte jechuun Faransii jechuun maqaan Firaansii jedhamu yookaan ammoo maqaan biyya afaanii Fireenchii jedhamu kun inni nagadoota Jarmanoota keessaa tokko kan ta'e warra jechuun Firaankishii jedhamutu biyya Jarmeen biyya Faransaay kan dhaabe. Firankishiin maqaa Firaansii jedhu Firaansiif kenne lafti biraa maqaa suniin kan moggaafamte Frankfurt lafti jedhamu. Frankfurt jedha afaan Jarmaniitiin. Jarmeen keessa biyyattii jirsulleen gummata gosa sanutti dhaabe. Faransaayonni nu asli Awurooppaati, hundi Awurooppaati, qarooma Awurooppaati, impaayiriidha, afaan bareedaa qabna jedhanii akkasitti uf yaadaa turan. Kaatolikummaan nu ibsamti, qaroomii nuun ibsamaa jedhanii afaan qarooma, afaan beekumsaa jaalalaa, hundee waan hundattuu uf ilaalanii turanii. Oromoo akkamitti ilaalee warri sun dhufanii Faransaayota Afrikaa jedhamu. Oromoon gaafsulla jechuun akkasitti taate argamuu dadhabde. Haga warri yaade Oromoon hin taane. Carraan gaafsullee lootariin Oromoo darbe. Achiin dudduuba warri afaan Fireenchii dubbatanii Alfred Ilg faatii, nama Siwiisitii, Sheefnoo faatii, nama Faransaayiti, warri adda addaa kun taanii Foonderliyeen faatii, nama Hoolaandiiti afaan Fireenchii dubbata. Warri kun cuftunuu taanii Minilikii gargaaranii Bulaatoovich Raashiyaa fa'aa Minilikii gargaaranii akka Oromoon caphee godhan. Maal jennaan Oromoo yeroo sanittu jechuun dippiloomaasii cimame tokkummaa cimaa qabaatee haga jechuun warri misiyoonota Fireenchii yaadan sunitti taanii hin argamne yookaan haga Jarmanoota taanii yaadanitti hin argamne jechuudha. Carraan sun akkasitti Oromoo darbe jechuudha. Ammaan tanallee Ameerikaan akkasitti nu yaadaa jirti. Chaayinalleen akkasitti nu yaadaa jirti. Oromoon carraa ammaan tan dhalate kanallee akkuma durii sun dabarsiti moo tokkummaan kaatee dhaabbattee carraa kanattuu fayyadamti. Amma wanni gaafiin guddaan tokkini yoom Oromoon dammaqa Oromoon barbaraan carraa uume carraanis darbe moo walii galee tokko tahee carraa kana jechuun akka isin dabarre tokkummaan dhaabbatee Itoophiyaa keessallee waan harkisa jirtu jabeeffate sadarkaa addunyaalletti ammoo beekamtii argatetti fayyadamuu danda'a ka jedhu wanni Oromoo eeggatu. Qormaatii guddaan tokkini addunyaan itti gaafatamummaa guddaa Oromoo fi kenne waa hedduu Oromoo irraa eeggachaa hedachaa jira. Oromoon hedannoo sun bakkaan baasuuf qophiidha. Oromoon jechuun wal nyaachuu, wal dhabuu, wal dadhabsuu dhiisanii itti gaafatamummaa biyya bulchuu sadarkaa Itoophiyaatti wal bulchuu sadarkaa Oromiyaatti argatanii sadarkaa addunyaatti ammoo hoggansa beekamtii argatanii itti fayyadamanii bu'aa ofillee uummatallee buusuu danda'anii ka jedhu wanni guddaan tokko qormaatii Oromoo eeggatu. Kana qormaata kan waliin keessa jirti Oromoon cufti yoo dabarti waliin dabarti yoo kufti Oromoon cufti waliin kufuu deemti. Qormaata guddaa Oromoo eeggatu kan akkasitti beekanii hojjechuu qabanii jedhee yaada Oromoon akka kiyyattu. Kadiroo galatoomii karaa dhumaatti dhiyaachuu jira gaaffii dhumaan si bira ga'a. Akkuma ammaatti kaasti addunyaan ragaa baateefii jirti. Oromoon kun gaanfa Afrikaatiifis taate akka Itoophiyaatiifis akka addunyaatiifis waan gaarii qaba waan ta'u nuuf qooda nu qabaatanii jiran nu quba qabaatanii jiran. Garummoo akkuma ati jettee
nuti immoo ifitti gatii keenya baruu hin dandeenye waan qabnu bu'aa nuti qabnu bu'aa ifiif qabnuuf akkasumas gaanfa Afrikaa irratti qabnu kanaas beekuu dhabneeti keessoo keenya keessa rakkootu adda addaa kana jira. Rakkoo adda addaa kana akkamitti furmaatatti godhuu danda'ama? Karaa itti deemuu qabna? Maal faa godhuu qabna waan jiru silaa karaa dhumaa irratti kaasne rakkoo keessoo keenya jiru kana akkamitti karaa furmaatatti finnee akkuma gaafa dhiyoo sagantaa hojjennetti ilaalcha tokko qabaachuu osoo hin taane ilaalcha hedduu qabaannee garuu ilaalchi kun hundinuu karaa Oromiyaatiif yaadu karaa nagayaatiin karaa waraanaatiin osoo hin taane karaa nagayaatiin yaada waliif qooduu akkamitti dandeenya waan jiru silaa wajji kaasne yaada dhumaa hafee waan jettu soo jiraate naa kaasitii sagantaa keenya kana irraa sumaan kun mata duree bal'aan mata duree guddaadha mataa isattuu jechuun gaaf bira irra haasofnu wayya. Wanni tokkini sadarkaa addunyaallee sadarkaa biyyaallee sadarkaa oromiyaallee hoggansi siyaasaa oromoo itti gaafatamummaa guddaa qaba. Oromoon milkaa'uuf yookaan milkaa'uu dhabuuf kan itti gaafatamu isaan. Carraan oromoo amma harka oromoo jirti. Harka oromoo seentee jirti. Kufaatii ammaan dubaa dhufuuf Itoophiyaan ittiin gaafatamtu Amaaraa miti, Tigree miti, dippiloomaatota addunyaa Ameerikaa miti, Chaayinaa miti, Arabaa miti yookaan waaqa miti kan itti gaafatamu. Waaqii carraa sii kennee jira. Qeerroon aangoo sii fiddee jirti. Addunyaan akkasii beektee jirti. Kufaatii fi milkiillee itti ka gaafatamulleen Oromoodha. Yoo ammoo wanni kun harka Oromootii bahee miidhaan Oromoo irratti dhaqqabuu deemu. Wanti Oromoo gubbaatti dhaqqabuu deemu ka bara Minilikii fi bara darbee seenaa keessatti dubbannu cufaayyuu ka caal ta'uu deema. Minilik maal na godhee gaafa Oromoon jedhee Minilikii galateeffatutti dhufuu deema. Haala ammaan tana haasamaa jiruun. Haala ammaan tana siyaasa warra maraatu tokko ta'aa jiruun wanni Oromoo qunnamuu deema. Oromoon badii dhufaa jirtu guddoo kan beekte sadarkaa biyyaa keessattuu waan ta'aa jiru kan rakkoo qabdu aadaa siyaasaa qarooma ta'een aadaa gadaatiin wal haasawanii furachuun humnatti fayyadamuu dhabuun tokkummaa jechuun ammoo jechuun waan cufaa walii galu jechuu miti wantoota gurguddoo bu'uura irratti wal hubatanii adda addummaa qaban dhiphisanii waliin hojjechuu danda'anii walii galanii tokkummaa keessoo jabeeffatanii sabaaf sablammii irraa waliin gamtaa ijaaranii bakka dippiloomaasii kan argatanitti fayyadamanii durattuu deeman malee haalii ammaan tana keessa jirru kun haala hamaadha. Namni garii jechuun mana argannee jirra, namni garii makiinaa oofaa jirra, namni garii amma mootummaatti bulchaa durguu argachaa jirra, akka feenettu seenee dirree xayyaaraa keessa Oromootu jira, namni biyya alaatii galullee jechuu danda'a. Wanni akkasii kokkoon fakkaachuu dandeetti. Garuu hagam tokko wanni kun waaraadha. Waggaa 27 Tigraayii warri dhufe warri hiwaatii mataa keessa nama gadhiitanii nama cufaayyuu mataa qaqqabachiisanii akka fedhanitti bulchan. Garuu gaafa aangoo irraa bu'anii bulchiinsi warra aangoo warra mallas irratti hundooftee impaayiriin dinagdee kan isaan ijaaran miiliyoonii warra tokkollee nagaa hin horanne qabeenyi warra dakkan daaraa botorroo waggaa 2 keessattu ta'e. Yoo ka Oromoo faatii jechuun Oromoo irraa warri kun milkaa'ee akkas godhanii wanni Oromoo jechuun kan caalamtu ta'uu deemta. Haala duguuggan sanyii halkanii guyyaa miidiyaan Oromoo irrattu tarenyaa maali jedhamee labsamaa jiru kanaan Oromoo kan hin beekanii sodaatanii Oromoo kan jechuun gaafa cabsanii gaafa ijjeessanii akka bofa mataa keessa caccarassanii akka lamuun kaanettu godhan jedhanii duguugga sanyii hama Oromoo irratti godhuu danda'an. Yoo Oromoo kana jechuun carraan kun namni gari jechuun warra kanatti Oromoo kuffisaa Oromoon hin taatu maali tuffachuu ni jira. Sodaan hamtuun tokkini diina ofii tuffachuu tuffee raadi dhaltii jedha Oromooyyuu mammaaka tuffachuun hin barbaachisu warra gunachuudhaan hin barbaachisu tokkummaa Oromoo cimsanii waliin dhaabbatan yoo Oromoon tokkoomee waliin dhaabbate humni Oromoo injifatu hin jira yoo Oromoon tokkummaa hin qabaanne ammoo lafa isa tawwaa waliin cabsanii Oromoo walumaan cabsaa jiranii kun tarsimoo siyaasaan impaayirii kale hordofaa ture Oromoolee wallaalanii foormulum sun fudhannee har'a sun walirratti hojiirra oolchaa jirra waan ta'eef badiirra dhaabbachuuf wal bira dhaabbanne badiin ammaan tana uummata Oromoo irratti dumansaayaa jiru dumansii kunii akka jechuun gara roobattuu hin jijjiiramne godhuun barbaachisa. Oromoon ammaan tana kara lamattuu jira kara danquu gubbaa jira yoo tokkoomee carraa guddaa qaba carraa biyya keessatti qeerroon nuuf fidde carraa rabbi nuu kenne carraa jechuun hawaasi addunyaa akka dippiloomaasittuu dippiloomaatonni nu beekanii carraa sun qabna yoo wal dhabne biyya keessalleetti waan arganii dhabna carraan dippiloomaasii nuu kennamellee jechuun dhabuu deemna hegereen Oromoo dukkanawaa ta'uu deema hegereen Oromoo waan nu goonu yoo nu ifa godhuu barbaanne carraaqxuu godhuu barbaannu yoo nu badhaadhina barbaanne nagaa barbaannu godhuu dandeenya
yoo nu karaa dukkanaa karaa badiitti deemuu barbaanne laguu dandeenyu waan taateef karaa badii irra dhaabbanne waraanii karaa badiiti lolli karaa badiiti ololli karaa badiiti karaa kana irra dhaabbannee araarii karaa nagayaati wal mari'achuun karaa nagayaati wal danda'uun karaa nagayaati naga buusuun karaa nagayaati gar nagayaatti deemne yoo akkasitti deemne wayyaa jedha akkasumaan jedhee na haa ga'uuti.